hojii amantaa hawaasummaa magaalaa keenya keessatti hojjetamaa jiru ilaalchisee tattaaffii guddaa kenna walirraa hin cinne gochuun deeggarsa namummaa bu'a qabeessa ta'e keessatti shoora olaanaa warra ba'ataa turaniif manni maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Aggaaroo beekamtii kennuufii barbaada. Kanarraa ka'uun Ustaaz Abdusalaam Asbaatanii Toofiqis Asbaatee sheekolii keenya wajjin ulamoota keenya wajjin warreen hojii olaanaa hojjetamaa turaniif beekamtii nu kennitanii gara fuulduraattis ciminaan kana caalaa akka jirree nu waliin tarkaanfatan hamlee jara akka nu jajjabeessitan sin gaafanna waan ta'eef asbaatanii nu kennituufi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Lammaffaa waldaa tola ooltummaa Al-Azhar. Sadaffaa waldaa tola ooltummaa Nuurul Mustaqbal. Allahu Akbar Allahu Akbar. Shanaffaa waldaa tola ooltummaa Shuuraa barattoota Masjida Najjaashi. Allahu Akbar. Jaafarratti hojiin hawaasummaaf amantaa biyya kana keessatti gaggeeffamaa jiru yookiin naannoo kanatti yookiin magaalaa keenya keessatti gaggeeffamaa jiru hojii gaariif bu'a qabeessa waan ta'eef kanaaf immoo miidiyaan barakaa gahee guddaa taphataa ture. Miidiyaan barakaa hojiiwwan kana beeksisuu keessatti hojii olaanaa hojjetaa ture waan ta'eef manni maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Aggaaroo miidiyaa kanaaf beekamtii kennuu waan barbaaduuf asbaatanii beekamtii kana fudhatu. Dhumarratti dargaggoo magaalaa keenya tokkummaa isaa jabeeffachuun wal dhaggeeffachuun wal hubachuun tokko ta'ee diinii kana galmaan ga'uu keessatti hojii tattaaffii qabuuf jalqabbii gaarii hojjetaa waan jiraniif hojii jalqaba kana sirnaan akka itti fufanii fi kana caalaa tokkummaan dargaggootaa akka cimuuf akka hojjetaniif beekamtii jaraa kennuun barbaachisaa waan ta'eef dargaggoo Ustaaz Abdusalaamiif Ustaaz Injiinar Toofiq Abbaduraatiif beekamtii akka kennamu barbaadu. Allahu Akbar Allahu Akbar. Amaanaadha jalatti kan kennaa jirru. Waraqaan keessa waldaa tola ooltummaa Akamaa baay'ee dinqisiifannaa fi baay'ee galateeffannaadhaan waraqaa kana qopheessine. Yeroo waraqaa kana qopheessinu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Akkasuma miidiyaa irratti argaa turre yeroo waggaa 6 oliif waldaan tola ooltummaa Al-Azhar akkuma gara waggaa 10 olii natti fakkaata erga hundaa'ee hojii kana jalqabee gara majlisaatti dhufee majlisaa wajjin hojjetee otuu jedhee waan kana olii hojjechuu danda'a waan ta'eef asumaan fuulduratti waldaa dhaabbata cimaadhaa fi addunyaa irratti dorgomaa akka ta'u hawwaa fi waraqaa kana kennine mee Allahu Akbar. Warri sochii tola ooltummaa irratti jirtan sochiin keessan ammas itti fufu nutis isin bukkee jirra
وجنجرة اتتركان فتا وانتو تجرو هنداو ولنتاني بيكين بسومسنا ميديان بركة akka godina Jimmaa qofa otoo hin taane akka magaalaa Gaaraa qofa otoo hin taane kibba lixa Oromiyaa irratti filannoo durarraa kaasee milkaa'ina filannoo kibba lixa Oromiyaatiif nama hojjetaa miidiyaa hojjetaa ture miidiyaa tokko hin qabnu. Miidiyaa waa'ee filannoo gabaasa tokko hin qabnu miidiyaa tokkicha kanatu Jimmarraa ka'ee hamma dhaqee Ilubbaaboo mattuu gahutti adeemee socho'aa ture. Kanaaf nuti waan godhu yoo dhabne beekamtii mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Aggaarooti beekamtii kana fudhatee biyyillee beekee akka inni gargaaramu barbaanna rabbi bira haa dhaabbatu. Kanaaf akka walii galan dargaggoonni keenya magaalaan Aggaaroo tokkummaa fi cimina guddaadhaan deemaa ture sababaa eenyuuti sababaa Ustaaz Abdusalaamii fi akkasuma Injiinar Toofiqi. Amma sochiin jaraa itti fufu kun amaanaa guddaadhaan waraqaa qofaa miti. Fuuldurattis sochiin keessan sun kan amma dura taana wal arganneerra waan ta'eef fuulduratti adeemaa jechuudhaaf du'aayiidhaan inshaallah bareechanii du'aayii gabaabsanii nuuf kadhatanu kanaan tokko. Alhamdulillah. Eeyyee waraqaan kenname kun egaa hatta uummata irratti kenname guyyaa qiyaamaa immoo nama mirgaan tokko fa'aatu rabbi jiraataa jiru. Rabbi haa taasisu. Jamaan akmaan kun kan qalbii dabsu yeroo hunda namarra deemanii waa gochuun kun baay'ee ulfaata akka hanqanii tokko nama kan masiiraa baddeen walaa fuudhan sura isaa wanni tokko yaadamuu fi qaba inshaa Allah wattaanii dhaabuu dandeenyu waan tokko hin dandeenyu rabbi jaraa garga rabbi jaraa garga ikhlaasa rabbi haa kennu rabbi jara bira haa jiraatu akkuma kana ijoollee keenya tawfiiq abdusalaam إخلاصا نمجي مربي هذا نما بكر مربي هذا مسلم من نمجي نقول أكيد مربي هذا بيني بارك ربي هذا يقول لسه تقول نمدي قاعد إذا كم تجيتن قاعد إذا بارك كسر بسنجار نمدي قاعد إذا كم نمو أفراد جماري سنتني هاي سأفراد بسنجار جام هركان ما ربي سنجار وركان ما تين نمدي مربي سنجار نما بكارنا نما تنجد ربي سنجار أكما كان ربي والإسلامون كل ربي أقول قال كي سجل كان ربي والهابون وما بداني من جنة ربي عطايش ورجل وكقارث له جندي ربي عطايش سبابتي يا شمرنتي يا ربي كانوا بقهو كابا لك جمع ولك ربي عطايش كابا سفريداني من قلت تجاو ربنا عطايش ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى نقال بلا بركة أسمان رامس بانكي مويانا تكابنا فدفع بانكي إسلامات وانده في سبونسرا سكتاوي يانا وانده اسمه دنو رامس بانكي رماتوني قد سكتاكنا وانده سنو قد توماجة تبربادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.